Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya gaggaarii fi qaqqaaliiwwan bakka jirtan hunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jaa ilmaan Oromoo wanni jibbamtaniif, wanni lafa teessan saamamtaniif, wanni namummaa keessan sarbamtaniif alaabaa tana. Alaabaan tun wareegama qaalii kafalte. Alaabaan tun nama meeqaatu irra dhume, nama meeqaa dhabde, nama meeqa kaniifis lafeen isaanii arraan tana gabbaatee dubbachuu lafeen dubbatte jechuudha. Kas lafeen wanni alaabaan tun taate gabbahanii dubbatan. Yaa obboleeyyan kiyya, yaa gaggaariiwwan kiyya, yaa qaqqaaliiwwan kiyya, yaa ilmaan Oromoo bakka jirtan hunda, bakka jirtan hunda gurra walii liqeessaa yaa obboleeyyan kiyya. Garaan irra nyaattan humaa isin godhu. Ilmaan nafxanyaadhaa, ilmaanuma nafxanyaati. Ilmaan mililikii, ilmaanuma mililikii. Ilmaan mililik uummanni Oromoo bakka jiru hunda sossa'ee bakka jiru ka'ee jechuudha. Ilmaan mililik if keessaa baasa. If keessaa baasa. Tokkoffaa irratti waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Oromoo ta'uu beeka. Isiniifin hima. Beekadhu warri amantiin nama qoodus, warri gosaan nama qoodus, warri gartee amantii fi kiristaanaan adda nama guuruus beekadhaa isin ilmaan nafxanyaa, ilmaan mililikii adda isinii haa baatu. Garuutu waraanni waraana tokkoofiin dhaamsa qaba. Waraanni dhaamsa qabuuf waraana adda bilisummaa Oromootii miti. Waraana gartee addaa Oromiyaatiifin dhaamsa qaba. Waraanni addaa Oromiyaadha. Hogguunii fi deemee jechuudha. Hogguu deemee gizee deemee diinaan loluuf dhaqu san fuuldura dawwalattanii walii galtanii woboo bira dhaabbachuu qabdan. Woboo irratti harka kennachuu qabdan. Woboo bira osoo woboon gaara jirtu, osoo obboleessi kee gaara jirtu, obboleessa keetiin loluudhaaf gaara hin dhaqin numaahu. Osoo obboleessa kee asitti karaa deemu miskiina garaa nyaatee hin qabne karaa deemu ajjeesanii qawwee uummata baattee deemtee jaalmarroon hin barbaadiniin. Hin barbaadiniin jaalmarroodhaan inuma hin barbaadiniin. Maaliif jaalmarroon har'a anis jaalmarroo atis jaalmarroon tokko miti jaalmarroon bileenaa jira. Isiniif galee jaalmarroon bileenaa jira. Uummanni Oromoo wal dhagahuu qabna. Wal dhagahuu qabna. Poolisiin naannoo Oromiyaa jirtu Amaara if keessaa baasii obboleeyyan kee dhawanii ajjeesan kana bira dhaabbadhu. Obboleeyyan keetiif dirmadhu. Namni har'aan tana waraanni dulli sun deemee obboleessa keetiin loluu fi gara Wallaggaatti fe'ama. Gara Wallaggaatti dhaqa. Eenyu ajjeesuuf nam tokko ajjeesuu deemu hin jiru. Obboleessa kee ajjeesuu deema. Ilma Oromoo ajjeesuu deema. Dhiiga Oromoo ajjeesuu deema. Dhiigni Oromoo beekadhu warri alaabaa tana leellisu jechuudha. Alaabaa bareedduu tana kanatti dhabanii lafee meeqatti dhabanii ilma obboleessa meeqatti dhabanii obboleettii meeqatti dhabanii obboleettii meeqaatu gudeedame jechuudha. Maalummaa saba isiitiif jecha. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya bakka jirtanii waliif dhagaa wal dhagayaadha. Isin dheeressuun barbaadu hammanumaan isiniin jechuu dhufe har'aan tana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jaa warri immoo yuutuub kiyya kana laaltee osoo laayikii fi sheeriin goone bira kutuun faayidaa isin godhu ilmaan Oromoo haa wal guddifnu. Ana Maliyaa Mahammad waan kana olii waan guddaa isiniif qabattee isinii dhufaa jirti. Kanaafuu jajjabaadhaan isiniin jaa haa wal jajjabeessinu, haa wal gargaarru, haa wal guddifnu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan turtii gaariin isiniin jaa.